halkan warri Abu Daawud ibsa guyyaa warri alamuusime ummata shoorar keessaa jiran. Okay? Kanaaf dubbii irraan qaqqabnu Abu Daawud kabajaa guddaa wajjin sababa ati tarreessite waraanni kun mooratti galee dhaama yoo jette wajji dhaamna dheenee mooraa san keessatti shakkiin akkasii yoo biiraw taate sababni ta'uu hin danda'u. Dhimma nadhii gammadaa yoo taate si qofarraa miti abaa'oo qofarraa miti ummata Oromootirraa badanii wajjin qabsoofne bakka isaan bu'an agarsiifna jechuudha. Roorroo bifa adda addaatiin jiraattu yoo taate sababa 19 tarreessan sa yoo ta'u taate hubadha biyya kanatti hin ceene yoo jedhu taate dhaabni tokko keessaa harcee ta'uu hin danda'u. Isin wajjin qabsoofna garuu wanni waliin sobne immoo jira. Hamma waraanni sun daggala jirutti asii isin gargaarullee hin dandeenyu isin asitti nu wajjin mari'achaa waraanni keessan achi wal dha'uu hin danda'u jechuudha. Kabira namuu ka beekuu qabu. Mootummaan amma jiru ka ODP ti jaalannis jibbines. Amaanaan ce'umsa kanaa ka kenname Abiy Ahmeditti Lammaa Magarsaatitti. Kana ka beekamuu qabu. Mootummaan lamaa miti kan jiru mootummaan tokkicha. Mootummaan kun rakkoo yoo qabaate hin gorsina. Itti iyyina abbootii gadaatti manna yoo didan akka barnetti karaa itti cufne hiriira itti baane likki itti galchina malee qawween ittiin deemnu jechuudha. Kanaaf abbootii gadaa dubbii haa gabaabsinu. Dubbiin gabaabsu wayya. Waan gootaniin yaadallee nurraa fuutanii qalbillee nu hirina wallee nu lolchiisina gahe. Waan gootan jara nu gaafadha. Daawud Ibsaatiin gadi bahee har'a isin duratti har'arraa kaasee lolli haa dhaabatu. Har'arraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo ajajni itti kennamee jira mooratti haa galuu haa jedhu. Jarri kana yoo ka godhu taate yoo jara amanuu baate kanaaf bayyanaa sanbatoo manguddoo biraa dabalannee waraana kana bira dhaabannee mooratti galchinee waan barbaachisu hin goona. Kana achitti yeroon walgahii teenye yeroollee of biraa qisosnee ummata keenya shawwadaa jirra. Hundi keenya tibba darbe obbolummaa bira dhaynee waliin mari'annee paartileen kun walitti dhufan jennee paartii kudha afur asiin finnee tokkummaa jennee ummata keenya harka dhoofsifnee torban osoo hin gahin qalbii cabsine. Torban osoo hin gahin wanni lafa keenya sun hagarraa paartileen sun walitti dhufanii hin jaaramne jechuudha. Kanaafi ofis sobne walis sossobaa hin deemnu. Obbo Daawud labsa dabarsi waraanni haa galu isinilleen hattuu fi warra shayxaana ta'e nama lolchiisu ka olola gandummaa fi naannummaa mootummaa Oromiyaa keessa galchee isin bira taa'ee ummata Oromootirratti gandummaa labsu murnummaa labsu ummata keenya addaan qoqqoodu of keessaa baasa. Kana godha. Kana yoo ka gootan taate karaan hin dhufan. Yoo kaan immoo callisne yoo kadi sobaa oollu taate of sossobaa biyya tanas kokkofalchiisatuma